Drama mana murtii ammallee akkuma itti fufeetti jira naannoo sanitti. Filannoo dabarte irratti boordii filannootii fi mootummaa naannoo Harariitu mana murtii federaalaatti wal falmaa ture. Har'a guddaa xommochi bee. Har'a guddaa kan lubbuu namaa baasu. Qabeessa takkatti gartee maallaqaa 500,000 hanga miliyoonaatti nama gaafatu. Harasaasaan makiinaa qaama gingilchee gartee nama ajjeesu. Caalaan yookaan caartuun yookaan milkeessan jogola keessa dhalate. Ganda itti dhalatetti dorgomuu hin dandeessu yoo jaame. Miseensa paartii kanaatiif caalaa fi caaltuun kun miseensa badhaadhinaati haa jennu. Miseensa badhaadhinaati. Akkam bultan, akkam urraafattan, akkam bultan akkuma addunyaa garaagaraa irra jirtanitti bakka jirtanitti nageenya keenya salaaminna keenya Oromiyaa Viizhin irraa isin haa gahu jenna. Sagantaa har'aan tanaa jalqabnee jirratti naaf. Guyyaa lama gaajjituu tanatti sheekef jenneetii odeeffannoo haaraan har'aan tana daawwattoota keenya wajjin walitti deebinee akkuma kanaan dura gaadhimmoota jajjaboo haala wayitaa irratti hundaa'uudhaan hordofnee qophiiwwan jajjabaa kaasnee isaan biraan gaatu irratti har'aan tanaas kurfaawota jajjaboo qabannee dhiyaanneeti jirra. Daawwattoota keenya hanga xumura sagantaa keenyaatti wajjin turaan afeeraa ta'an kabajaatii warreen Oromiyaa Viizhinii faalee taatan sabiskiraayib godhuun gama peejii feesbuukaatiin ammoo follow godhuun nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Sagantaa tana akkasumas sheer godhuudhaan wal biraan gahaa isiniin jenna. Har'aaf qabiyyeelee garaagaraa odeeffannoo hawwituu garaagaraa irratti xiyyeeffanna. Himannaa paartiilee siyaasaatii fi heera mootummaa naannoo Hararii ni ilaalla. Daawwii itti aanaa jiilee itti aanaa muummicha ministeera Itoophiyaatiin durfamu gama baha biiftuutti godhaa turan irrattis waan jennu qabna. Rakkoo taarifaa keessattuu dirreedhaa wajjin wal qabatee jiru waan komii uummataa waan kaafnu jira. Galatoomii dhimma kanarratti gartee akkuma qabxiiwwan jajjabaan maatii kaastee tan sagantaatiin ittiin eegallu waa'ee komii uummataati yeroo hundaa Oromiyaa Viizhin dursa uummataaf kanna waan ta'eef akkuma waliigalaattu erga gartee waraanni Iiraanii fi Israa'el kun eegale komiin tiraanspoortiidhaa akka guutuu addunyaatti gartee ni jirti. Maaliif sababa qaala'insa bobaatii wajjin wal qabatee amma akka odeeffannoon gama keessaatti nu qabaa jirtutti gara dirree dhawaatiin komiin hawaasaa hedduu jabaattee gartee mormiin ka'aa jirti. Waa'ee tiraanspoortii yookaan ammoo nooliidhaa wajjin wal qabatee fakkeenyaaf amma barsiisotaatu komii tana keessaan nu gahee barsiisota gartee ardaawwan baadiyyaa dirree dhawaa kilaasteroota biyyoowwaallee kilaastera waahil kilaastera jaldeessaa kilaastera salsoo kilaasteroota kana hunda keessa barsiisota hedduutu gartee bobbahee hojii hojjeta. Barsiisonni kun asii magaalaa irraa bahanii gartee bakka hojii dhaqanii deebi'uudhaaf yoo xiqqaate tiraanspoortii qarshii 300 kafachiisan makiinaadhaan deemanii deebi'uudhaaf sanuu haala ulfaataa keessatti jechuun kan bakka san geenii as deebi'an. Wanti isaan deemaniif maali? Ijoollee barsiisuudhaaf bara dhaloota qaruudhaaf achi dhaqan jechuudha. Garuu haalli gartee qabeensa fakkeenyaaf warrummaa konkolaataa san oofanuu yoo ati maallaqa san hin kafalle barsiisaadhaa ati hospitaala hojjettaa ogeessa fayyaatii jedhamnummaan isa kabaju hin jiru. Morma qabanii keessaas gad darbanii komii'attuu dhiyeeffachaa jira. Gama biraatti immoo guyyaa kaleessaa magaalaa dirree dhawaa keessatti duula filannootu gaggeeffamaa oole. Duula na filadhaa paartii badhaadhinaa achirratti gaa makiinota baay'eetu hirmaate. Namoota sooshaal miidiyaa gubbaarratti ilaalaa turre makiinota akkaan qaqqaalii baay'ee gartee hiriirseetti mootummaan duula na filadhaadhaa magaalaa walakka addabaabaayii baaburaa irraa kaasee hanga malkaa jabduutti deemee duula na filadhaa gaggeessaa ture. Duula na filadhaa mootummaan gaggeessee fi komiin hawaasni kaasaa jiru ammoo xiqqoo wal dhawa. Yeroo kana boba'aan qaalee jiru kanatti mootummaan akkamitti xiyyeeffannoo nuu kan nuu dhabee hedduu rakkachaa jirra. Tajaajila barattoota barsiisuu hin dandeenyu dhukkubsataa wal'aanuu hin dandeenyu jedhanii komii yeroo adda addaatti dhiyeeffachaa turanii saniif qaamni dhimmi kun ilaallatu amma wanti dirree dhawaa kanarraa kaasne beeki akka fakkeenyaatti malee akkuma guutuu biyyattiitti waan kana immoo waggaa dubbachaa jiru nuti. Rakkoon tuni rakkoon boba'aa wajjin wal qabatu akka addunyaa jirti jalqaba. Akkan. Keessattuu erga lolli Ameerikaa fi Iiraan jalqabameen boodatti akka addunyaa rakkoon ni jirti. Rakkoon jirtu biyyoota Afrikaa keessattuu biyyoota galoo galaanaa hin qabnetti ni hammaatti. Akkan. Itoophiyaa dabalatee jechuudha. Biyyoonni Afrikaadhaa irra jireessi isaanii hiyyeeyyii waan ta'aniif jecha kuusaa boba'aa hin qabani. Waan gartee guyyaan itti fayyadaman yookaan ji'aan itti fayyadaman gara biyyaa naqaa turani. Tanaaf hanqinni boba'aa guddaatu mudata. Itoophiyaa keessaas gama baha biiftuu hoggaa deebitu rakkinichi ni hammaata daran. Rakkinichi magaalota lamaan keessatti imalmaanaa hammaate.
rakkoon boba'aa wajjin wal qabatee jiru. Magaalota gama bahaa kanarratti. Inni biraa Harargeen boba'aa itti fayyadamu boba'aatii wajjin wal qabatee amala addaa qabdi. Amalli addaa kun maali makiinaa qofaa miti Harargeetti qaba boba'aa barbaadu. Akkana. Qotee bulaan ooyiruu isaa jimaa obaasuudhaaf boba'aa isa barbaachisa. Mootummaan waan kana hoggaa dhiyeessu kana giddu gala godhatee hin dhiyeessu. Hin dhiyeessu. Konkolaatuma qofa irratti xiyyeeffata. Konkolaatuma qofa akka waan. Uummanni ammoo kan konkolaataa hin qabnes akkanuma konkolaataa qabuutti boba'atti haajama. Namoo Harargee qotee bulaan hundi konkolaataa qabeechuu dandeessa. Maaliif? Namu motora kan bishaaniin itti obaafatu qaba. Sirrii. Hoggaa dhiyaatu kun giddu gala godhatee hin dhiyaatu. Booda qabxii itti aanu keessatti kaasuu dandeenya. Maaltu qotee bulaaf dhiyaata waan jiru irratti. Garuu rakkina konkolaataa wajjin wal qabatee wanti hammeessaa jiru hanna jirtu sani. Sirrii. Kanaa wajjin wal qabatee qaamni dhimmi ilaallatu rakkoota nagartee sirriitti hordofee akka furmaatti laatu asumaan nuti illee dhaamsa keenya dabarsina. Gara qabxiiwwan itti aanutti yoo achi tarkaanfanne maal si fakkaata? Qabxiiwwan itti aanan kan gartee waa'ee dhimma naannoo Hararii filannoodhaa wajjin wal qabu san boodarra yoo godhanne gaariidha. Jidduu kanatti ammoo waa'ee daawwannaa hooggantoota ministeerotaa fi itti aanaa muummicha ministeeraa kan gama bahaa dhufanii daawwannaa taasisaa jiran irratti gartee waan takkaa lama kaasna. Yeroo adda addaatti muummicha ministeeraattis ta'e pirezidaantii naannoo Oromiyaa itti aanaa muummicha ministeeraa hooggantoonni hedduun dhufan gara bahaa kana deemanii daawwatan daawwannaa adda addaa taasisanii daawwannaa isaanii kanaan oomisha qamadii fa'aa waan takka kan jiraa miti ni beeysan irra guddaan ammoo misooma koriidarii misooma magaalaan ta'e magaalaa Oromiyaati miti beeku magaalaa Diree Dhawaa harka federaalaa jirtuu fi magaalaa Adaree biyyoo tan harka Hararii jirtu lamaanuma kana malee waa'een Oromiyaa wanti isaan gamana dhufanii takka illee hin jirtu. Tasambira dabartee sadha kan jijjiga dhaqan. Dhumate bakka Oromoo wanti laallataan jirtu. Oromoo wanti laallataa bakka sanatti hoggaas dhufan daawwannaa isaan baadiyyaa keessa deemanii akka holqa malkaa balloo holqa naasi'ool gurawaa misooma sululaa dalagamaa jiru karaa minootii fi karaa burqaaraa gama gammoojjii san keessatti oomisha qamadii kan oomishamaa jiru wantoota sana jechuun daawwannaa isaan taasisan. Oomishni oomishamaa jiruu fi haalli jireenya uummataa seenaa wajjinis wal qabatee baakgiraawundii qonnaa biyyattii keessattuu gara baatii wajjin wal qabatee wanti isaan daawwatanii fi wanti uummanni ittiin jiraatu wal faalleessa. Mee kanarratti maal si fakkaata daawwannaa isaanii kun? Ta duraa yoo daawwachuu taateen daawwannaa poozitiivii ittiin fudhadha. Maaliif mallaseeroo takka lama ni yaadadha yeroo nuti ijoollee Harargee daawwatee ture. Iddoowwan hongeedhaan hubaman daawwachaa ture. Har'a Harargeen jijjiirama sanirraan adda qabdi. Keessattuu hojii misooma sululaatiin hojjetame daawwatamuu qofa osoo hin ta'in addunyaarra galmaa'uu qaba jeetii yaadaan. Jijjiirama guddaa jira. Addunyaan tun fakkii bakka irraa fudhachuu qabu. Uumamni lafa Harargeedhaa uumama jireenya namaatiif mijataa miti. Akkaataan teessuma lafaa toopogiraafiin lafa sanii jireenya ilma namaatiif kan mijatu miti. Lafa tabbaatii gaara dhagaadha heddummaatti dhiqaminsa biyyeetiif haalaan saaxilamtuudha. Hanqina roobaa hanqina bishaanii jira. Rakkoowwan gurguddaa garaagaraa jira. Uumamumaanuu. Rabbii waa lama sin dhorku. Uummata saniif garuu beekumsa dandeettii obsa kanneef. Dhagaa sana haadhaniiti waan warri lafa gabbattuu qabu hin arganne argachaa jiran. Dhagaa sanirraa. Fakkeenyaaf har'a jiilaa itti aanaa muummicha ministeera Tamasgan Xurunaatiin durfamutti keessa ministeerri qonnaa Addisuu Arragaa keessa jira. Ministeerri qonnaa gama soggaa tokko teekinooloojiin qonnaa inni hawaasa gartee imalmaanaa lafaa jiru kanaaf hawaasa lafa dhagaa san haadhee midhaan jidduu baasu jiru kanaaf deeggarsi teekinooloojii taasisan maaltu jira. Jijjiiramni poolisiidha. Poolisii meekariidha jedhamu. Akkan. Jijjiiramni poolisii isaan lafa akkanaa kanarratti uummata adiyyoomee kanarratti isaan godhan maal? Tilaaktarri lafa Salaaleetiif dhiyaachaa jiruu fi kan lafa Harargeetiif dhiyaachaa jiru wal fakkaata. Lafa gaaraa sanii fi lafa raaree san. Lafa raaree sanii. Akkamitti galtee takka dhiyeessitu? Galtee takka hin dhiyeessitu. Yeroo mallas jirutti jechuudha. Tilaaktara jimaa keessa qotuu isiniif hinnaa jechaan turan. Jimaa keessa? Yaaduun waan takka hojiirrallee oolchuu baata. Inni jechuun iyyaan bareedu. Garuu wanti asirraa hubachuu qabdu maali? Galteen naannoo biraatti uummata qamadii qofa oomishuuf dhiyeessituu fi
ummata jimaa jidduu waa suuqatu dheessitu wal'aadda. Kanarratti mee waan takkaa jidduudhaan si tuqaa. Lafti tun akkuma ati kaasee turte lafti baha Oromiyaarra jirtu kun hedduu gaarii heddummaatti lafa ol ka'aa fi tabbaa fi gadoo laga qabdi jechuudha. Lafa kanarra gartee oomishni itti oomishamu irra guddaa hawaasni keenya beeku waa maleedhaa miti wanti istiraateejii mataa isaanii baafatanii siistamni qonna isaanii kan Oromiyaa naannoo biraarraa adda ta'eef maaliif lafa isaanii irra dhaabbatanii kan wanta godhan amma oomishni guddaan gara bahaa kanatti beekamu oomisha jimaati. Oomisha jimaa kana gartee yoo oomishan lafti san ni simatti sirriitti oomisha raagachuu danda'an jimaarraa. Ammoo midhaan akka gartee qamadii fi garbuutii fi bishingaa fi kana kanuma oomishtuun akka naannoowwan gartee akka Arsii Baalee Shawaa Wallaggaa kanatti oomisha gahaa hin kennitu. Uummanni yoo oomisha gartee nyaataa kanarratti food crop kanarratti yoo kan xiyyeeffatan taate jireenyi isaanii gaaga'ama keessa seenu. Saniif maal godhan cash crop wantoota akka jimaadhaa tan gartee muratanii gurguratanii midhaan ittiin bitatan irratti xiyyeeffatan. Mootummaan amma dhufee daawwannaa hoggaachii taasisu yeroo hundaa wanti irratti xiyyeeffatu maali? Oomisha qamadii, oomisha boqqolloo, oomisha wantoota kana irratti xiyyeeffata. Uummata kanaaf ammoo kan irra caalu oomisha jimaati moo oomisha qamadiiti. Mootummaan ilaalchinni jimaadhaaf kanne maal fakkaata? Akkuma waliigala biyya teenyaattuu mootummaan amma jiru mootummaan bal'aadhinaa xiyyeeffannaa inni jimaadhaa kan hedduu gabbu'a. Gama gartee daldalaatiin sadarkaa takkaffaa irratti gartee kan jimaa daldalu hoggantoota mootummaati. Hoggaan daldala hoggaas yoo choricha hoggantaa isaa kanan baanu beekaa ispoortii xiyyaaraadhaan biyyoota akka Jabuutii, Hargeysaa, Soomaaliyaa fi hanga Maqdishoo fi biyyoota adda addaa takka erga jechuudha. Garuu oomisha isaa jabeessuu irratti uummata kana akka isaan oomisha kanarraa fayyadamanii fi oomisha isaanii akka dabalu godhuu irratti gargaarsi taasifamaa ture waggoota dheeraa biyya kana hordofaa jiru gama kanaan waa takka hin jiru. Inumaatu yeroo takka maal godhanii kellaa kanaan dura karaarra hin turin karaarra dabalanii akka uummanni gartee oomisha ooyiruu irraa muranii magaalattiin deeman kan karaa kanatti baasiidhaan daaraa ta'anii jibbanii darban godhan. Waan san qotee bulaan quba gurra kaa'ee namni miidiyaa gubbaa iyyee ministeerri deetaan ministeera qonnaa kan yeroo sanii gabbahee ibsa baasee kellaawwan bakka kasii kaasne ministeerri kaasne jaa kellaan bakka san ta'a. Qaamni waan kana hogganu ministeera san immoo qaama biraatiinis wal nama shakkisitti beeka. Kellaa bardootti kaasne kellaa dhangaggoo kaasne jaa ibsa irratti garuu hoggaa gaddee bita kellaan achuma jiru waan tokko hin jijjiiraman jiru. San bira dabree hanga gartee uummanni keenya gabaan jimaa gakkufee jechuudha. Namni waan nyaatu dhabee barattoota ijoollee akkatti barsiifatu dhabee waan ofii yaalu dhabee gaagamni guddaan irra ga'ee ture. Dhiibbaa kana hunda kan fide beeki istiraateejii mootummaan jimaa irratti gad diriirse ilaalcha mootummaan jimaa qabuutu uummata kasee gaagee jechuudha. Duba istiraateejii kana yeroo ammaan tana keessatti daawwannaa hoggaa irra deddeebi'anii gama Oromiyaa kan dhufanii taasisan hudduu jimaa tanaas nu harkanii ni harkanii mire hudduu jimaa tana guyyaa tokko uummanni kun waan kanaan jiraachuu jira jedhanii osoo suuraa takka dawaadhaaf osoo hin kaasne qamaduma gartee gaara san keessatti dachinuu gaaraa bakkee qamadiin irraa mul'atu hin jirtu. Idiitu godhanii wal fidanii qamadumaa fi boqqolloo sii baay'isan. Jireenya uummataatii fi akkaataa mootummaan qamadii irratti gartee xiyyeeffannoo kan hojjechaa jiru kun wal ni baasa uummanni kun kanaan galma goonuu danda'a. Rakkoon uummata keenyaa yoo lakkooyte waan lakkaa'amee dhumuu miti. Kellaa hojii wal qabate qotee bulaan fagoon dhaqin naannoo addeelleetii fi dhangaggoo jiraatu. Gabaan isaaf dhiyaattu dirreedhaadha. Jimaa hawwata kiiloo kanarraa hafe haawwan keenya jimaa isa geeffatan dirreedhaadha geeffatan. Dirreedhaa geessuudhaaf ammallee kellaa lamatti qaratanii geessan. Kellaan dhangaggoo qobataa kellaan dirreedhaa qobataa. Qotee bulaan tun ooyiruurraa ni oomisha. Inni gibira ni qabala. Gibira qabala ooyiruurraa. Ooyiruurraa wanti inni gibira qabaluuf galii jimaa kanarraa argatuu fi kafala gibira kafala. Gibira ooyiruu gibira galiitis ni hammata waan ta'eef jechuudha. Kellaawwan lama dabarseeti dirreedhaa geeffatee faaqaa taa'ee gurgura. Kellaa lama qaraxame. Dhangaggoorra kellaa jira. Dirreedhaanis kellaa mataa ishee qabdi. Oromiyaan kellaa qabdi. Dirreedhaan kellaa mataa ishee qabdi. Namni isaan gibira kanarraa guuran qotee buluma dheengadda ooyiruurraa gibira irraa fudhatan. Naggaadee miti jechuudha. Naggaadee miti. Naggaadeen bar dirreedhaa taa'ee eeggateeti isaan irraa fuudhee gurgura. Humniti guddoon gartee jimaa ooyiruurraa murattee karaa guddaa kana kellaa kana qaxxaamurtu kun abbootii jimaa sani malee naggaadee miti. Osoo naggaadee irraa fudhatan taate bareeda. Abbaa kiitti naggaadee irraa fudhatan bahiinsa dirreedhaa karaa gartee Jabuutiitii fi gammoojjii keessa hoggaa gad deemu naggaadee irraa qotee bulaan keenya gad dabarfachuu hin danda'u beeka. Achitti yoo fudhatan illee bareeda. Qotee bulaa asitti ooyiruu hektaara isaa dachii hudduu jimaa lakkooyitee gibira irraa fuute san kellaa lama karatti dhaabdee mas maallaqa irraa gurtaayyee. Kana qofatti osoo dhaabbate bareedaadha. Rakkoon jimaa gad deemu akkuma jirutti ta'ee sanniin bal'aa waan ta'eef yeroo biraatti irraa haasa'u.
qotee bulaan irra Tamasgeen Xuruunaa afaan daawwachuu jiran kun oomishaatti oomishan magaaluma isaanii handhuura Oromiyaa Finfinnee geessuudhaaf gatii lubbuu kafalaa jiran. Uummanni karaa kanatti jechuudha. Uummanni karaa kanarratti. Shiftaan gararra beeti nama tokko gaagabe mucaa tokko hali modeen gata miliyoona warra kafalee inninis akkaawuntii keessa jiru shufeera kajimaan deemu jechuudha. Kararra qabanii naannoo bordoddeetti. Warri miliyoona kafaleetti isaas akkaawuntii fi keessaa waan qaba hanga moobaayiliitti irraa fudhatanii lubbuudhaan ba'ee nagayaan maatiitti ida'ame. Ijoolleen teenyita shifeerrotii biyyitan Oromoo bulchatanii ijoolleen teenyita shifeerrotii halkanirraa namni tokko osoo hin tuuneen oolu. Qawwee xiyyitii sana lalaama. Xiyyitii 40 meeqa nam tokkodhaan halkan takkatti. Nama dha'uu qofaa miti. Taasifaarii karaa deemta hawaasa nagaa qabanii nama 40 fa'aa fuudhanii deemaniin eefa fuudhanii deemaniin booda qarshii kuma 400 fa'aa dabarsiisan. Qaamni kun qaama irraa ta'e hin beeknu qaama shiftaati. Nuti dirqama mootummaa bulchanu jettan mootummaan hirmijaa uummata kanarratti fudhatuu dadhabe jechuun waan biraa. Mee xiyyitii makiinaa seenteen isin garsiisa gista akkana faana tura. Oromooti yoo nama laalaa meelaa xiyyitii dha mee tuni xiyyitii. Garganii mi? Oota ammas isboondaa makiinaa kanarraa. Tuni suuraa xiyyitii dha. Garganii mi laa? Tuni suuraa xiyyitii jamti. Nama laalaa. Hagayoo Oromoon teenya dhukkee fisaaruma tokkorraa. Ammas tuni sinis dala. Tuni xiyyitii. Garganii mi? Tuni xiyyitii. Oromoo bulchaa jettan hayyee Oromoo bulchite xiyyitiin akkatti raamuun tun maali mee Oromoo mee tuni xiyyitii dala Oromoo mee Oromoo bulchaa nuun jenne ooyisa Oromoo bulchaa nuun jenne qaama wanni kun laallatu mukaa ishee qophiin koo qopha godhudhan waa rippoos bidiyoota dabala kuturaa qotaa. Xiyyiitiidhaan makiinaa qaama makiinaa kana gingilchanii deeti lalamma akkuma viidiyoo tanarratti argaa jirtan kana qaama makiinaa gartee dila kan akkanatti uraamuranii fixanii xiyyiitiidhaan lubbuu nama baasuudhaaf maaliif kana godhaa jira qaamni kuni maallaqa san barbaadaaf maallaqa karaa gabaabaa nuuf kan gareen bordoddeedhaa fi adaamaa jidduutti wal jaartee gartee gammoojjii awaash tanaa fi mataaraa kana jidduutti uummata kana gara gootu kuni qaama hidhate kan biraa kan mootummaa mormuudha moo qaama mootummaati. Wanti sirriibu kana bara. Mootummaa yoo qaamni biraa kan humna isaatii ol jiru jiraate fakkeenyaaf akkuma yeroo TPLF san Tigraay keessa humna mootummaadhaa wajji hidhatee lolu jiru jira jee labsetti beekamtii uummata beeksisuu qaba. Humnati yaa ol waan ta'e waraana jiru jiraate naa obsaa waan kana irratti hin duulu jira yookaan jechuu danda'uu qaba. Biitti nagayaa jaama. Soo biitti nagaya eega taate qotee bulaan kun maaliif magaalaa guddoo isaa geeffachuu hin dandeenye oomisha isaa. Asittis warri jimaa kun maallaqa kannaa akka kontiraabaandiitti jechuudha. Muka san jalattis maallaqa kannaa deeman ammas fooyya'insi hangi tokko ni jira akka odeeffannetti. Har'a guddaa tommochi beeku. Har'a guddaa kan lubbuu namaa baasu kan qabeessa takkatti gartee maallaqa 500,000 hanga miliyoonaatti nama gaafatu. Harasaasaan makiinaa qaama gingilchee gartee nama ajjeesu. Santu irratti as ba'e amma qaamni kuni garee 120 ta'an tanaaf beeke amma humna mootummaatu waan gartee chaalenjii godhaa jirtu fakkaatti gareen tun. Sadarkaa sanitti qotee bulaa jimaa isaa gartee magaalaa isaa geeffachuu deemu. Dangaa biyya biraa qaxxaamuraan jiran beeku uummanni kun takka biyya isaa keessatti gartee qotee bulaa karaa deemu kana wareegama meeqa kabachiisanii shufeera ajjeesanii makiinaa balleessanii qabeenya meeqa saaranii uummanni kun akka gartee diinagdee karaa fayyadamuu irraa jiran. Son qofaa miti jimaa kan godhan hoggaa keellaa karaa awaash kana gagga'anii jimaa walitti qabaniiti yeroo itti dabarsanii gadhiisan. Warra fudhatanii ganaa jimaan hoggaa magaalaa dhaqe waan takka hin beekture yeroo itti dabartee jimaan gubate badii jechuu karaa kanatti. Kana hunda gartee mootummaan xiyyeeffannaan gartee walumaa galatti karaa bahaa kana oomisha uummanni oomisha irraa fayyadamuuf kannaa jiru ammallee sirri gadi bira longo fakkeenyaaf mee gaabii gaafuu tokko isa gaafadheetiin waan kana keessaa baana hooggantoonni godina Harargee lamaanii Harargee lixaatii Harargee baatiis kaabinoon isaanii hundinuu oomisha jimaa qotee bulaa keenya barana hangana oomisha irraa galfate waan jiru takka gabaasa dhageessee gurra keetiin miidiyaa irratti. Gabaasa godinaalee tarii Oromiyaadhaaf ergan Oromiyaatti cunfee wanta godhaan deebi'ee jechuudha. Isaaniin baanaa bari isaan akka dhuunfaa isaaniitti walitti keessa jiru. Laalamma akka jimaatti poolisiin Itoophiyaadhaa jimaaf xiyyeeffannaa akkam kan rakkoon jirtu ifa. Malee warri gartee silaa godinaatii miti warri naannoo hogganu galiin Oromiyaadhaa guddaan jimarraa akka argamu ni beekan. Ni beekan walumaa galatti amma istiraateejii mootummaan gartee jimaadhaaf qonna irratti qabuutu
jimaa eliminate godhaa jechuudha tapha keessaa baasaa jechuudha. Sanii biratti dalagamuu qaba kunillee gana. Kunillee irratti hojjetamuu qaba. Poolisirraa ka'ee irratti hojjetamuu qaba. Waan bareede waan kukkuullamee gabaaf dhiyaate qofa yookaan qamadii toltee ija nama harkistu qofa agarsiisuudhaa miti. Qamadii sun akkamitti dhufti? Akka waan samii buuteetti chumatti agarsiisanii gaggeessuu hin ta'in akkaataa isiin dhuftee fi wareegama lubbuudhaa kan uummanni kafalee waan san oomishaa jiru san isaanitti himanii akka uummanni akka mootummaan uummata saniif xiyyeeffannoo kan nu dhiibbaadha godhuu qabanidha. Galatoon ulfaadhu mee dhimma naannoo Harariitti haa tarkaanfannu. Naannoo Hararii keessatti akka gabaasni gartee miidiyaawwan adda addaa baasaa jiranitti haala filannoo ammaan tana deemaa jiru wajjin wal qabatee dhiibbaa kanaan dura Itoophiyaa keessatti hin argaminiitu Itoophiyaa naannoo Hararii keessatti mul'achaa jira. Keessattuu gocha heera mootummaa Itoophiyaatti wajjin wal faalleessu jaanitti miidiyaan akka Addis Standardiitii fi BBC'n kanneen biroolleen gabaasaa jiran dhimma naannoo Hararii kanaa. Dhimmiti naannoo Harariidhaa kun maaliif kan mootummaa Itoophiyaa kana irraa adda taati? Ammallee paartiiwwan gartee akkuma naannoowwan Itoophiyaa kanneen adda addaa Amaaraa fi Oromiyaa fi Tigraay fi iddoowwan adda addaa soodii Tigraay illee jiru Dabuubii fi iddoowwan adda addaa dorgomanitti maaliif naannoo Hararii keessatti hanga mana murtiitiin paartiileen siyaasaa naannoo Hararii keessaa ari'amtee baafamuu irra geessu waan jiru takkaa lamaa kaasnu mee gabaasni irratti xiyyeeffata. Diraamaa mana murtii ammallee akkuma itti uffattee jira naannoo sanitti. Filannoo dabarte irratti boordii filannootii fi mootummaa naannoo Harariitu mana murtii federaalaatti wal falmaa ture. Dhimmiti filannoo san irratti turte. Dhalattoonni saba Hararii naannichaan ala jiran. Ummata achi jiru saniif nama filuu hin qabanii jeeti boordiin filannoo ejjennoo qabaate. Warri naannoo boordiin filannoo sirriidha. Wanti inni jedhe garuu adeemsisaa sirriin ture diraamaadha gaafasumaa. Warri naannoo Hararii lakki nuti waan kana seera mootummaan nu hayyama. Mirga seerri mootummaan nu hayyamu. Boordiin filannoo nu dhorkuu hin danda'u jaan sirrii jiran isaanis maaliif isaanis sirrii jiran seera sanii jijjiiramuu qabu. Dhukkuba akka qabu seera sanii daba seera sanii dhukkuba qaba waan ta'e jecha boordiin filannoodha ni dhorke jechuudha. Ana hojiirra hin oolchuu jee dhorke. Jarri naannoo Hararii mana murtii geessaniiti dhimmicha. Manni murtii maal laala seera laala. Heera mootummaa banii laala heera mootummaa duraan hin jirre immoo dhorkuudhaaf hanga guutuu qabu. Tanaaf boordiin filannoo sirrii hin jiru. Heeraa to'ayyameef itti fufuu qabanii jee. Boordichi waan san dhorku silaa deeme. Heerri naannoo sanii yoo heera mootummaa federaalaati wajjin walitti bu'e. Mana murtii dhimma heeraa laaluu jira. Mana marii federeeshiniitii jira. Heerri mootummaa kuni yookaan dambiin labsiin kuni heera mootummaati federaalaati wajjin walitti bu'aa. Jee heera mootummaa kana hiisisuu qaba. Heera mootummaa kana hiisisuu jijjiiruu qaba. Mee asirratti rakkoon uumamtuun maali amma? Rakkoon uumamtee gartee paartiilee dorgommiidhaaf gara baranaatti isaa buusaniif maaliif rakkoon tun? Barana falmiin tun seemaadha wajji. Akkuma nuti dhiyeenya kan hundeechaa turretti manni marii naannoo Hararii gumii lama qaba. Gumii bakka bu'oota uummataatii fi gumii biyyoolessaa Hararii. Gumiin biyyoolessaa Hararii barcuma 14. Gumiin bakka bu'oota uummataa barcuma 22. 36 keessaa. Barcuma 14 kana keessa akkaataa heera mootummaa naannoo Hararii keewwata 25 harrii qalamarratti tumamee jirutti saba Harariitu filuus filatamuus danda'e. Saba Hararii miseensota saba Hararii jira keewwata 25 jalatti. Barcuma 14 kanarratti dhiyeenya kan hunda nuti kaasaa turre. Izeemaanuu naannoo saniif keessummaa ta'uudha si agarsiisa wanti kun. Achirratti hin dorgomaa jira. Heerri dhorkee jira. Heerri dhorkee jira ifti beechuudha. Dura paartiin siyaasaatis haqaaf deemu yoo ta'e boordiin filannootis haqaaf deemu yoo ta'e heera san jijjiirsisuu danda'uudha qaban. Maaliif ifii foolii heerri sun heerri mootummaa naannoo Hararii seemee bita. Keewwata 8 jalatti nama tokko irratti loogiin gadi hin geeffamu. Sabaa fi sablammiin hundi amantiin hundi heera duratti wal qixaa jira. Keewwata 8 irratti. Keewwanni 25 dhufeeti bakka mana marii heera baasuu irratti heera uummata naannoo san bulchu mana marii baasuu danda'u irratti saba Hararii malee kan biraa dorgomuu hin danda'u jira. Saba jeellama kaa. Ati wal qixa jaa asitti ati hin dandeessu jee hoggaa adda si qoode ifiifuu heerri kun waliin bu'aa jechuudha. Garuu heerri akkaataa itti haqamuu jira. Boordiin filannoo kun danda'u paartiin takkaa kun dandeessu.
adeemsa mataasaa qaba. Adeemsa san deemanii mana murtiitti wanta qasasuu qaban heera kana malee mana murtii sirriitti kaasanu. Sirrii. Adeemsa heerri mootummaa tokko itti jijjiiramuun deemamee haqamuudha qaba malee akkanuma guyyaa keessaa kaatee bakka heerri si dhorka irratti miseensa fuutee aanaa dorgomu jettee aduu heera cabsuudha jechuudha. Boordiin filannoo tokko akkamitti qeebale kaadhimamtoota jara kana. Jalqabumaa'u sirrii amma kanaa wajjin wal qabatee fakkeenyaaf akka naannolee biraatti hoggaa agarru dorgomtoonni adda addaa amma Izeemaa Oromiyaa keessatti hin dorgomu. Ni dorgoma. Ni dorgoma. Naannoo Amaaraattis naannoo Dawwittis ni dorgoma. Naannoon Oromiyaa fakkeenyaaf naannoon Oromiyaa tuni maqaan yoo ilaalte baramma Oromiyaatti Oromoo wajjin wal fakkaata. Naannoon Amaaraa ammoo Amaarumeetti isummaanuu garuu achi keessatti dorgomuu ni danda'a. Kan naannoo Hararii addatti wanti adda godhee takka lakkii nuti nu malee abbaan fedhe dorgommii naannoo ta'e keessa gaggeessuu hin danda'u jedhee seerri wanti tumamee lafa kaa'amuuf maali? Barcumni 14 riizarvii ta'ee jira sabaaf. Oromiyaa keessa barcuma tokko sabaaf riizarvii ta'ee nagartu. Amaara keessa barcuma tokko sabaaf riizarvii ta'ee nagartu. Naannoo feetaleetu nagartu. Naannoo Hararii qofa jira. Kana wajjin wal qabatee gaafii tana kaasuu qabu. Izeemaadhaa miti. Paartii badhaadhina naannoo Harariitu jalqaba kaasuu qaba. Kaasuu qaba. Talammafaa immoo Geetoo Hiyyeessaa itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa damee Harariiti. Damee naannoo Harariiti. Caalaan yookaan caaltuun yookaan milkeessaan jogola keessa dhalate ganda itti dhalatetti dorgomuu hin dandeessu yoo jaame. Miseensa paartii kanaatiif caalaa fi caaltuun kun miseensa badhaadhinaa ta'aa jira. miseensa badhaadhinaati. Kursiin inni irratti dorgomuu hin dandeenye joggaa jiraate maaliif miseensi kiyya kun dorgomuu hin dandeenye jee kan dura gaafachuu qabu. Paartii sanii jechuudha. Paartii san. As keessatti waan takka waan mul'atutu jira. Garaagarummaan mootummaa karaan dura dabreetii mootummaa amma jiru gama paartiitiin jechuudha. Duraan paartiileetu jira. OPDO, Baaden, Dehiden, Sodeepaa maal jaameti jira. Hablii maal jaamee jira. Amma immoo paartii badhaadhinaa qofa Itoophiyaatu hooggantu. Akkasuma gosa miti. Paartii badhaadhinaa. Itoophiyaatti akkasi. Ana immoo naannoo Hararii akkaan asiin tureechaa turetti immireetiidha malee gara badhaadhinaatu hin dhufu. Ilaalcha naannoo Tigraayitu jira jechuudha asis. Bidda akkasii jira jechuudha. Caalaadha. Maaliif seeta? Naannoon Tigraay raawwii irratti malee heerri mootummaa isaanii heera mootummaa naannolee biraatiin addaa miti. Addaa miti tokkuma. Raawwii irratti wal dhiban. Naannoon Hararii seeraa fi heeraan lugaama keessa jalqaba. Akka namni tokko adeemsi hablii sun akka hin jijjiiramne heeraa fi seeraanii duraan lugaama hiitee keessa. Lugaamni sun tokko ni kan bareegaa badhaadhinni dhufees. Jijjiiramni eega dhufees aangootu adeerarraa ilmatti dabre malee. Heerri jiru sanuma. Heerri jiru sanuma. So gara badhaadhinaa hin dhufne ilaalchachuun qaban naannoon Hararii. Egaa osoo gara badhaadhinaa kadhuutu taate waan Oromiyaan fudhattu waan Amaarii fudhattu waan Dabuun fudhattu waan Sidaamaan fudhattu fudhachumaa ture jira ture. Addatti garuu saba gartee beesdi gootee saba irratti hundooytee waan godhamu tajaajila kan namu aangoo kan namtu filmaata waa hundaa'u saba irratti hundeessine yookaan heera mootummaa irra kaan dogongorri guddaan heera mootummaa naannoo san jechuu kan rakkoo qabu kan irratti hojjetamuu qabu. Paartiin badhaadhinaa ta'a Oromiyaa bulchituuf Itoophiyaa hooggantu guutumatti akka taate paartii badhaadhinaa naannoo Hararii saniitiitu waan kana irratti xiyyeeffatee wanti kun lakkii biyyaatti hojii wal dhiita. Sirrachuu qabaa jee silaa sirreessuu qabu. Namoota lama ergi isaanii arganii itti aanaa pirezidaantiitii fi yookaan paartii haajannuuni warri ergi isaadhaan dhufan kun turtiin isaaniitis yeroo gabaabaa ta'u xonnoo isin dura qabnurra. Turtii yeroo gabaabaa kanatti hoteela takka keessatti hin jaarradhaa gamoo takka keessatti hin fixadhaadha malee. Yeroon kana fayyadame deemuu isaanii beekaa ka'uu isaanii beekaa. Achirraa wanti inni hundeen achitti haftee fi hundee itti rakkatu hin jiru. Yoo kan fagaattee amata takka lama bakka san ture. Duraanuu gubbaa gad dhufere. Silaa keessaa bakka sanitti ol baasanii ni falmaa ture. Maaliif asirratti gaafii gabaabduu takkaan si gaafadhaa naannoo Hararii keessaa maaliif gartee fakkeenya amma Addiroozaa itti aantuu pirezidaantiitii mire isiin amma dorgommii filannoo baranaa kanarratti haramaa bakka buuteetti mana marii bakka buutota uummataa paarlaamaadhaaf dorgomaa jirti. Garuu itti aantuu pirezidaantii naannoo Hararii yaanis kaayan. Dhalattoonni Oromoodhaa kan magaalaa san keessatti dhalatan kan naannoo magaalaa san keessatti dhalatanii guddatan maaliif sadarkaa pirezidaantiitti hin kaayamne warri paartii badhaadhinaa hoggaa ja'an olirraatti gad argan bakka sanatti maaliif warricha keessa jiru kana hin aangoomsine. Akkuma asiin dura kaasaa turre nama achi keessa jiru quuqama xiqqeeshoo takka qabaannaan aangoomsuun waan biraati.
mirgi naannoo san jiraachuu isaatu ni sarbama shakkii keessa gala. Namni ga'umsa qabu dandeettii qabu bar ji'oogiraafiidhaan miti qabu irratti hojjechuudhaan ba'a. Sirrii. Ji'oogiraafii naannoo san keessa jirtu keessa namni ga'umsa qabu hin bahuu wanti jedhamu dogoggoraas ilaalcha dogoggoraatiis. Rakkoota wayii jira jechuudha kan baane ka godhamu. Ka ittisu jira jechuudha. Waan kiyyaadha yaada. Naannootii yaada yaada. Abbaan lafa tanaa abbaan biyya tanaa ana. Kabiraati hojii maaliif wal qixxaadhee hin jiraanne. Mirga kabiraa qabu maaliif hin qabaanne kaasa. Kana kaasa waan ta'eef kana cubattuu qabna. Ka gubbaa gad dhufe garuu waan kana kaasuu hin danda'u. Bakka dhaa dhufe beekaree. Gubbaa gad dhufu qofa osoo hin ta'in laalamee yoo ergame. Bakka feetetti isaa dhalatu uummanni as jiru kun uummata kiyyee haquuqama qabus ni jira. Hangam takka warrummaan gubbaa sunu namoota kanaa haquuqama qabu ergan. Sunis gaaffii biraati. Maaliif yeroo hedduu wali bu'iinsa faasa? Jarri akka bakka tanarraa achiin sossoonee mirga kana eeguun deemnees waan beekaniif jecha abbichi mirga uummataa kun haa kabajamu juufi sun wali bu'iinsaanii nafa. Afaan qabdu. Tanaaf jecha namticha yaa'iin kaafne. Kan dhufeetuma gartee waan argate butatee. Waan argate butatee kutu. Saniitu poostaan ergamu guma ergamu jechuudha. Rakkoon naannichaa. Malee dhalataa naannoo sanii qofaan rakkoo naannoo sanii fura jee hin amanu. Uummanni achi jiru kunis uummata kiyyee haquuqama qabu bakka biraattis dhalachuu danda'a. Garuu nama akkasiisaniin erganii dagaafin. Namni akkasii yoo gad ergame gaafii isaan kaasaa gaafiin hoggaa kaate ammoo jara wajjin waliin bu'aa. Saniifuu tasa waan akkasiin ergan. Silaa bakka sanatti xiyyeeffatanii nama akkasiin achi gad argan taate rakkoon danqaan dillee ammoo kun hin uumamu ture jechuudha. Tole egaa fuullee isaa qabnuuti wajjin wal qabatee sagantaa teenya asitti gabaabsuudhaan dirqamneeti jirra. Kabajamtoonni daawwattoonni keenya ammoo jalqabaa kaasee hanga xumuraatti waan nu hordofaa turaniif yaada komii qeeqaa fi gurrama qaban ifaa bilisatti jechuun seekshina komantii alatti akka nuuf barreessan asumaan isaan illee gartee. Nuti miidiyaadha. Miidiyaa irratti ilaalchota garaagaraa ni keessummeessina. Namoonni gartee ilaalcha kanaan alaa qabanis yoo jiraatan lakki heerre kanan jiru. Sagantaa teenya tanarratti falmii warra qaban yoo jiraatanis balballi keenya yeroo hundaa'u banaadha jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan kurfaa'uun guyyaa arraantanaa qabannee isin dhiyaanne kan hanga ammaatti waliin hordofaa turre kana fakkaatti qopheessitoonni sagantichaa ani Diinaa Olaa Ahmadii waa'illee kiyyaa immoo Muheddin Abdullaahiiti. Sagantaa tana fakkaattuun hanga walitti deebinutti nagee rabbii keessa nu jiraadhaa isiniin jenna.